Akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota miidiyaa hubannoo fayyaa hawaasaa. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee dhukkuba albaasaa yookaan garaa kaasaa yookaan Ingiliffaan diyaariyaal diizis jedhamu wal faana kan ilaallu ta'a. Dhukkubni garaa kaasaa yookaan albaasaa jira jechuu kan dandeenyu yoomi? Eeyyen namni tokko bobbaa qal'aa ta'e yookaan bishaana'aa ta'e si'a 3 ol guyyaa tokko keessatti yeroo ba'e yookaan yeroo baate namni kun dhukkuba albaasaa qaba yookaan qabdi jechuu dandeenya. Dhukkubni garaa kaasaa yookaan albaasaa kun maalirraa nama qabataa isa jedhuuf dhukkubni albaasaa karaalee garaagaraa nama qabachuu danda'a. Isaanis tokkoffaan jarmoota yookaan orgaanizimoota xixiqqoo ijaan mul'achuu hin dandeenyeen yookaan immoo infekshin isa jedhamuun nama qabachuu danda'a. Akkamitti orgaanizimoonni kun nama qabachuu danda'u isa jedhuuf immoo yeroo nyaanni yookaan dhugaatiin nuti fayyadamnu jarmoota kanaan faalamu nyaata wajjin wal makanii gara garaa keenyaa seenuun dhibee albaasaa yookaan immoo garaa kaasaa nutti fiduu danda'u jechuudha. Akkamitti jarmoonni kun nyaata keenya faaluu danda'u? Yeroo nyaanni yookaan dhugaatiin nuti fayyadamnu jarmoota kanaan faalamu nyaata wajjin wal makanii gara garaa keenyaa seenuun dhibee albaasaa yookaan immoo garaa kaasaa nutti fiduu danda'u jechuudha. Akkamitti jarmoonni kun nyaata keenya faaluu danda'u? Yommuu namni nyaata qopheessu harki isaa otoo hin dhiqatiin nyaata qopheesse, yommuu nyaata dura harka hin dhiqatiin nyaannu, yommuu mana fincaanii deemnee yookaan mana bobbaa deemnee harka keenya qulqulleeffachuudhaa baatnee yookaan dhiqachuudhaa baannee qodaa nyaanni itti dhiyaatu yookaan itti kuufamu sirriitti qulqullummaan qabuu yoo baannee akkasumas qodaa bishaan itti kuufamuu fi qodaatti bishaan dhugnu qulqullummaadhaan qabamuu yoo baate akkasumas kuduraalee fi fuduraalee nuti nyaatnu nyaatamuun duratti bishaan qulqulluudhaan sirriitti qulqulleeffamuudhaa yoo baatan itti dabalaanis nyaata qorraa yookaan dilallaa'aa osoo hin ho'isiin yookaan immoo hin danfisiin yogguu nyaannu jarmoonni kun salphaatti gara garaa keenyaatti yookaan mar'imaan keenyaa seenuu ni danda'u jechuudha. Yeroo kana dhibee albaasaa yookaan garaa kaasaa nutti fiduu ni danda'u jechuudha. Inni lammaffaan dhukkubni albaasaa yookaan garaa kaasaa dhufuu kan danda'u qorichoota dhibee fayyaatiif fudhataman yookaan fudhataa jirru irraa akka side effect yookaan immoo rakkoo walmaddii jedhamutti argamuu yookaan immoo uumamuu ni danda'u jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Qorichoota yeroo fudhannu yookaan immoo sababii dhibee fayyaatiif qoricha yogguu fudhannu akka side effect yookaan immoo rakkoo walmaddii qorichaa tokkotti dhukkubni garaa kaasaa yookaan albaasaa nu mudachuu ni danda'a. Inni kun karaa isa lammaffaati jechuudha. Sadaffaa dhukkubni garaa kaasaa summaa'uu nyaataa yookaan food poisoning isa jedhamurraa dhufuu ni danda'a. Inni kunis nyaanni yookaan dhugaatiin keenya summii orgaanizimoota xixiqqootiin yommuu summeeffamu garaa kaasaa yookaan albaasaa nutti fiduu danda'a jechuudha. Karaalee dhukkubni garaa kaasaa yookaan albaasaan itti nu qabachuu danda'u inni arfaffaan nyaata itti baruu dadhabuu yookaan immoo food intolerance isa jedhamuun ta'uu danda'a. Kuni egaa dhibeen inni kuni namoonni uumamaan rakkoo nyaatatti addaafti gochuu yookaan immoo tolerate gochuu dadhabuudhaan dhufu yommuu ta'u namoonni rakkoo inzaayimoota uumamaan qaban fakkeenyaaf namooti aannan yeroo dhugan fi nyaatilee adda addaa yeroo nyaatan albaasaan isaan mudachuu danda'a. Gama biraatiin dhukkubni garaa kaasaa yookaan dhibeen garaa kaasaa dhufuu kan danda'u dhibee mar'imaanii rakkoo dhibee mar'imaanii yookaan rakkoo fayyaa dhibee mar'imaanii yeroo namni tokko qabaate garaa isa kaasuu yookaan ishee kaasuu ni danda'a jechuudha. Inni kunis fakkeenyaaf dhibeewwan mar'imaanii kanneen akka Crohn's disease jedhaman fakkeenya dha'uun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa fi inni ja'affaan dhukkubni albaasaa yeroo opereeshinii yookaan immoo baqassanii yaaluun mar'imaanii taasifamu yeroo tokko nu mudachuu ni danda'a. Bifa akkasiitiin garaa kaasaa yookaan albaasaan nu qabachuu ni danda'a jechuudha. Egaa dhukkubni garaa kaasaa kana akkamitti qoqqoodnee ilaaluu dandeenya? Dhukkuba garaa kaasaa kanaa yeroo irratti hundaa'uudhaan dhukkuba garaa kaasaa ammee yookaan acute diarrhea yeroo torbee lamaa gad ta'e
fi yeroo irratti hundaa'uudhaan yeroo torbee lamaa ol ta'e immoo dhukkuba garaa kaasaa kan ture yookaan kiroonik diyaariyaal diiziis jedhamee bakka lamatti qoodamuu ni danda'a. Jarmiilee dhibee kana fidan irratti hundaa'uudhaan immoo dhukkuboota albaasaa kan baakteeriyaa yookaan jarmiilee xixiqqoo baakteeriyaa jedhamaniin nama qabatu, dhukkuba albaasaa vaayirasii irraa nama qabatu, dhukkuba albaasaa pirotoozowaansi jedhaman irraa nama qabatuu fi dhukkuba albaasaa raammolee garaatiin nama qabachuu danda'an jedhamanii qoqqoodamuu ni danda'u. Gama biraatiin immoo dhukkubni albaasaa qabiyyee of keessaa qabu irratti hundaa'uudhaan dhukkuba albaasaa dhiigaa, dhukkuba albaasaa bishaana'aa yookaan waatarii diyaariyaa fi dhukkuba albaasaa furrii yookaan waan hancufaa wayii of keessaa qabu yookaan mukoid diyaariyaa jedhamee qoqqoodamuu ni danda'a. Mallattooleen dhibee garaa kaasaa yookaan albaasaa maal fa'i isa jedhuuf namootni mallattoolee armaan gadii qaban kun milikkita yookaan mallattoo dhibee garaa kaasaa yookaan albaasaa qabu jechuudha. Isaanis garaa muruu yookaan garaa ciniinuu, garaa bokossuu, ol deebisuu, nyaata jibbisiisuu, garaan keessaa iyyuu, qaama ho'isuu, qaama dadhabsiisuu fi afaan gossuu, iji boolla ijaa keessa gadi bu'uu, ulfaatinni qaamaa hir'achuu fi kan kana fakkaatan mallattoolee dhukkubni garaa kaasaa yeroo nama qabuuf jedhu yookaan nama qabee jiru mul'isuu danda'udha. Egaa namni dhibeen garaa kaasaa irratti mul'atee fi mallattoolee kana agarsiise atattamaan gara mana yaalaa dhaquu qaba yookaan gara mana yaalaa isatti dhiyoo jiru dhaquudhaan yaala barbaachisaa erga laaboraatooriin qoratamee ilaalamee booddee isaaf taasifamu sirriitti hordofuu qaba jechuudha. Yoo akkas ta'uu baate dhibeen garaa kaasaa kun atattamaan dhangala'oo qaama keenya keessaa baay'ee barbaachisoo ta'aniif albuudotaa fi elektiroolaayitoota kana akka isaan albaasaaf baasaatiin yookaan albaasaa fi ol deebisaatiin qaama keenya keessaa dhibamsiifaman waan godhuuf salphaatti nu hubuu danda'a yookaan immoo daa'imman irratti lubbuu isaanii salphaatti gaaga'uu ni danda'a waan ta'eef atattamaan gara mana yaalaa deemnee yaala barbaachisaa ta'e akka argatan gochuu qabna jechuudha. Yaallii fi gargaarsi nama dhukkuba albaasaa yookaan garaa kaasaa qabuuf taasifamu qabu maal faadha isa jedhuuf tokkoffaan atattamaan gara mana yaalaa isaanitti dhiyoo yookaan isheetti dhiyoo jiru deemuudhaan udaan yookaan bobbaa ishii yookaan bobbaa isaa qorachiisu. Lammaffaa qorichaa fi gorsa ogeessi fayyaa isaaf yookaan ishiidhaaf kennu sirriitti hojiirra oolchuu, nyaata dhangala'oo ta'an laachuu akkasumas dhangala'oo ORS jedhamu bulbulanii dhuguudhaan elektiroolaayitoota yookaan albuudota qaama keenya keessaa albaasaadhaaf baasaatiin ba'an bakka buusuudhaan dafanii irraa fayyuun ni danda'ama jechuudha. Egaa dhukkubni garaa kaasaa kun yerootti yoo hin yaalamu ta'e dafnee atattamaan gara mana yaalaa hin dhaqnu yoo ta'e rakkoo fayyaa hamaa ta'e nu gaaga'uu yookaan dhiibbaa guddaa fayyummaa keenya irratti geessisuu ni danda'a. Keessumaa daa'imman irratti rakkoo fayyaa hamaa ta'e fiduu fi salphaatti qaamni isaanii akka goguuf lubbuu isaaniillee salphaatti gaaga'uu ni danda'a jechuudha. Maloota dhukkuba garaa kaasaa yookaan albaasaa ittiin ofirraa ittifnu akka armaan gadiitti haa ilaallu. Isaanis tokkoffaa qulqullummaa bishaan dhugaatii qodaa bishaan itti kuufamuu fi qodaa itti bishaan dhugamu sirriitti eeguu, qulqullummaa nyaataa fi qodaa nyaanni itti kuufamu sirriitti eeguu, namoonni nyaata hojjetan sirriitti harka isaanii qulqulleeffachuu qabu, nyaata akka kuduraalee fi fuduraalee dheedhii isaaniitti nyaataman sirriitti bishaan qulqulluudhaan erga dhiqnee booddee nyaachuu, qulqullummaa naannoof dhuunfaa ofii sirriitti eeggachuu, nyaata dura harka keenya sirriitti dhiqachuu fi daa'imman yerootti akkaataa umuriin isaanii eeyyametti talaalchisuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa sagantaan keenya waa'ee dhukkuba garaa kaasaa yookaan albaasaa asumarratti nu ga'a. Sagantaa keenya laayik, sabiskiraayibii fi sheer gochuudhaan hubannoo fayyaa yeroo yerootti argachuudhaan fayyummaa keessan mana keessan teessanii akka tifkattan isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Nagaa nuuf ta'a.